yaadama akkamii qaba abjuu akkamii qaba tarsiimoon isaa maalinni federaalizimii irratti maal fakkaata sabdaneessummaa irratti maal fakkaata mirga walootii fi mirga dhuunfaa akkamitti waliin oofaa karaa jedhuun ilaalchi akka qaram wannan akka uumamu wanni guddaan godhamee jira jechuudha arrabsoo maka balleessii maka xureessii karaa adda addaatiin deemaa ture san irraa cabsine badhaadhin dhugumatti paartii sabaaf sablammoota Itoophiyaa kana bakka amma jiran kanarraa sadarkaa tokko fuulduratti butee gara badhaadhina hunda galeessaatti geessu akka ta'e hunda birattu akka hubatamu goonee jirra tokko kana. Hawaasi keenyas gara tokkoon ati Itoophiyaa miti jedhee kan keessa ofiifuu itti odeessu jira gara biraatiin immoo Itoophiyummaan keessan guutuu miti warri jedhee finxaaleeyyiin gara biraati akkasitti odeessus jira akkas odoon ta'in uummanni keenya sabaaf sablammoota biraa wajjinuu ta'ee garuu addatti utubaa Itoophiyaa akka ta'e yeroo adda addaatiin hirmaannaa inni godheen mobilaayizeeshinii goggooneen hojjetameen firaafis diinafis ifa ta'ee jira jechuudha. Waa hunda olitti garuu leenjiiwwan kennaa turreen hirmaannaan dargaggootaa paartii keessatti mootummaa keessatti akka cimu nageenya keessatti akka cimu wanni nu hojjenne sun filannoo kanaafis tajaajila lammummaa saniifis kan mootummaan itti fayyadame san hojiin gama siyaasatiin hojjetamu hojii olaanaa akka ta'e kana qorannee jirra jechuudha. Karaa ijaarsatiinis caasan keenya wal jalaa kareeqisu propagaandaa xixiqqoodhaan kan dhodhommoqaa ture tokko amma gubbaa haga jalaatitti wal dhageeffatee ijaaramni mootummaatis ijaaramni paartiitis jabaatee akka dhaabbatu gochuun danda'amee jira. Karaa kanaan cimina lakkaa'uun jira jechuudha. Tole galatoomaa mee karoora waggaa itti aanuu fi haala waliigalaa xiinxaluun keessa hin hafne xiinxala kanarraa kaatanii toora xiyyeeffannoo hojiitti yeroo hojiitti aanu yookaan barattaanu maal fa'i? Akka haalatitti yaa haala addunyaas ilaallee jirra. Namuu quba qabaa isin keessatti warri miidiyaa ilaaltu dhiibbaan jiru xiqqa miti. Dhiibbaan jiru xiqqa miti. Dhugaa nu qabnu akka inni ba'ee mul'anne ukkaamsuuf humna guddaadhaan hojjetamaa ture hojjetamaa jira. Ammoo yakka nuun goone nurratti uumame olli sobaa immoo deemaa ture jechuudha. Keessattuu wanni gara Tigraay kana wajjin wal qabatee deemaa ture akka raayyaan ittisa Itoophiyaa bakka san seenuun mirga namoomaa sarbuudhaaf sababa ta'eetitti akka bakka sanitti beelli akka dhufuuf sababa ta'eetitti akka mootummaan Itoophiyaa waraana barbaadutitti karaa saniin odeeffamaati ka ture. Garuu immoo gaafa juntaan kun daa'imman hiriirsee daa'imman ficcisiisu namoonni dubbatu jechuudha. Sun intarestii mataa ofiitirraa ka'ee ka deemaa ture ilaalama. Gama tokkoon hidha haaromsaatiin wanni wal qabatu rakkoon jira. Hidhi haaromsaa kun uummata Itoophiyaatiif dubbii ijoodha. Gama tokkoon diinagdee keenya ulaa baay'ee irratti utuba. Anniisaan achi keessaa bahu investimentii keessatti tajaajila keessatti ibsaa mana keessatti fayyadamnu wal qabatee gurgurree alatti wanna bahu wal qabatee humni sun Itoophiyaadhaaf badhaadhina Itoophiyaatiif utubaa guddaadha. So hidha haaromsaatiin wal qabatee waan kanatu jira jechuudha. Lafti bal'aa irratti kaciisu lafa san irratti tiraanispoortiif naannolee waan baay'ee oofa. Oomisha bakka tokko bakka biraa geessuu danda'a toora san albuuda jira. Lafa bal'aadha lafa misoomadha lafa gabbataadha wanni baay'een hojjetamuu hin danda'a bishaan saniin. Bishaanuma san keessatti immoo horsiisi qurxummii baay'een alaa gala ammas itti yoo ilaaltu hoteelli gurguddan alaa onnoo godha. So sanii wajjin wal qabateetis wanni bakka sanii argannu jira.
ecosystemii stabilize gochuudhaan wal qabatee waan guddaa hojjeta. Waa hunda ol garuu hiikoo siyaasaa guddaa qaba. Itoophiyaan akka hidha kananiine baankiin addunyaas IMF'nis gargaarsa kan goone liqii akkan kennine dabii baay'een itti xaxamaa ture. Uummanni Itoophiyaa waan kana cabsee haati hiyyeessaa sabbata ofiitirraa hiiktee isinis moobaayiliinis harkaanis mindaarra oduu ofiifuun qabaatiin waan kana kutanii ijaarsi kun akka sadarkaa kana dhaqqabu gahee jira. Kun uummata Itoophiyaatiif xiiqiin inni uumu hamileen inni uumu waan namuu dhaamsuu hin dandeenye ta'a jechuudha. So kanaa wajjin wal qabate Itoophiyaan ofii waa gochuu dandeechi jechuun boru ajajuu hin dandeenyu warri yaadu karaa kanaan rakkoon jira jechuudha. Dhiibbaan kanarraa ka'ee dhufu jira. So akka waliigalaatti addunyaan bakka tokko hin jiru. Warri nu dhiibu jira. Warri immoo gaafa silaa dhiibbaan nurratti godhamuudhaaf yaalamaa ture. Itoophiyaan biyya of dandeeche rakkoo keessoo isii ofii furuu dandeechi. Dhiibbaa gochuun hin barbaachisu warri jedhee immoo dhugaa keenya hubatee wajjin dhaabbates jira. Kanaa wajjin wal qabatee wanni ilaallu jira jechuudha. Qoqqobbii maal wanni yaalame jira. Itti aaneetis wanni dhufu jira. Gaafa karoorfannu as keessatti ilaallee jirra. Gaafa Afrikaa kun maal fakkaata? Fedhii adda addaatiif irra jira. Hin beekna. Finxaaleessummaan gamaa gamanaa mul'atu jira. Kana hin beekna. Karoora gaafa karoorfannu kana hundumaa laalleeti keessatti. Haalli biyyaas gaafa deebinee laallu uummanni keenya waan fedhu argisiisee jira. Of course finxaaleessummaan ka bitaa jira, ka mirgaa jira. Baay'ee dhaadheeffamaa ture. Alaayis keessais wanni filannoo kanaa wal qabatee eegamaa ture akka amma jiru kana miti. Filannoo barii qarqaraatitti ibiddatu qabata hidheeti kan namni eegaa ture. Dubbiin akkasii miti uummanni Itoophiyaa maal fedha ka jedhu laallamee jira jechuudha. Amma deeggarsi raayyaa ittisaatiif godhamu kunis wanni argamee jira jechuudha. Uummanni keenya maal barbaada ka jedhu arginee jira. Haa ta'u immoo chaalenjiin jiru chaalenjiin nagaa wal qabatee jiru ammas hin jira. Chaalenjiin dhiibbaan qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee jiru hojii dhabdummaadhaan wal qabatee jiru akka laayyootti kan ilaallu miti. Kanas haala xiinxala keessa galcheen karoora keenya qopheessinee jirra. Akka naannootittis gaafa gad deebinee ilaallu siyaasi Oromoo maal fakkaata? Eessaa garamitti deemaa jira? Kanaan dura Itoophiyaa fi Oromoo adda baasanii ilaaluuf wanni godhame ololli hojjetame propagandaan hojjetame biyyuma ofii ijaare biyyuma ofii eege kan Oromoon xiyyaa miti akka jedhu damni hojjetame sun amma cabee uummanni Oromoo sabaaf sablammoota biyya kanaa hunda wajjin ta'ee biyya isaa eeggachuu irratti biyya isaa misoomsuu irratti adda tureedhaan hiriiraa akka jiru ta'uu namoonni arga. Haala akkanaa keessatti karoora kana karoorfannee xiyyeeffannoon gara fuulduraatti deemnu akka mootummaatitti hojiin kanaan dura jalqabne ka misoomaa ka piroojeektii akkasumatti jabaatee lakkaa'ame ariitiidhaanis qulqullinaanis because har'a qofaaf odoo hin ta'in boruuf hojjenna waan ta'eef cimee itti fufa. Kan diinagdee uummanni keenya investimentii keessatti akka seenu carraan hojii babal'inaan akka banamu toora kanattis xiyyeeffannoodhaan hin hojjetama akka paartiitti. Ilaalchi miseensa keenya ilaalchi hoggansa keenya daran akka jabaatu akka cimu hidhannoon siyaasaa akka jabaatu tokkummaan akka jabaatu obbolummaan biyya kana keessatti akka dagaagu sabdaneessummaan wal kabajuun waliin hojjechuun waliin dhaabbachuun birmadummaa biyyaatiif misooma biyyaatiif wareegama xiqqaarraa guddaatitti baasuuf lammiilee hundi ala jiru san keessa jirus hirmaannaan isaa akka cimu hin hojjenna. Hojii ijaarsaa amma kallattii gara fuulduraatti hojjechuu deemnu keessatti amma caasaa mootummaa keessatti tajaajilli kennamaa jiru wanni akka hanqinaatitti ilaalle jira. Hanqinni lakkaa'ame sun wanni hannaan wal qabate wanni neetworkii wal qabate wanni gosummaa wal qabate ilaalchi sun caphee ilaalchi tajaajiltummaa ilaalchi kabajaan uummata tajaajilu haqi mirkanaa'u kun akka lafa qabatu caasaa qabnu hundaanuu hojjechuudhaaf toora xiyyeeffannoo godhanneetitti deemaa jira. Tole egaa waan amma kaastan irratti wanti
dabalataan akkanaaf kaastan barbaadu keessuma gama dippiloomaasiitiin hojii gaarii yookaan hojii bu'a qabeessa hojjetamee hidha haaromsaas gootamuu danda'eera. Ammallee deeggarsaa cimeetti fufeera. Kana wal qabatee hojii riifoormii akka biyya keessatti hojjetamee fi hirmaannaan lammiilee bakkee jiraatanillee amma kana cimeetti fufee jira. Iddoo kanatti gara fuulduraatti wanti xiyyeeffannoo argachuu qaba jettanii kanarratti keessaas alaas ilaalame maalinni. Toora kanatti wanni namni si dogoggoruu hin qabne caasaan mootummaa ka dippiloomaasii qofa odoo hin ta'in caasaa barnootaa, caasaa fayyaa, caasaa qonnaa seektara hunda yoo deemte hangalii, hangumuruukaa, hannageenyaa, hanaqaa keessatti ilaaluu hin dandeecha. Waggaa 27 wanni hojjetamaa ture even ka miidiyaa ilaaluu dandeecha. Ogummaan akka hin ititu tajaajiltummaan bilisummaan gahumsi naamusi akka jiraatu odoo hin ta'in akka wanni sun dhodhommoqu akka wanni sun dadhabu akka hojjetamaa ture jechuudha. Kanaaf amma hanqina alattis arguu dandeecha keessattis arguu dandeecha bakka hundattuu arguu dandeecha hanqina. Hanqina akkasii gaafa argite si ajaa'ibuu hin qabu jechuudha. Inumaa wanni nama ajaa'ibuu qabu waan sadarkaa kanatti waggaa 27 akka cabuuf hojjetame qabannee riifoormii kana bakka sanii kaafne biyya silaa kufaatiif afaan irra turtisan fuunee bakka kanaan gahuun akka raajiitti ilaalamuu irra jira. Akka paartiitti wanni maanifestoo keenya keessa kaa'anne maalinni ijaaramni caasaa mootummaa sadarkaa hundattu gandarraayis, aanarraayis, godinarraayis, magaalarraayis aga sadarkaa federaalaatitti akkaataan inni itti ture bilisummaan inni qabu ogummaadhaan namni ijaaramuun wanni waan sanii wal qabatu naamusi achi keessa jiru hanqina akka qabu laallee jira. Kun hin sirrata. Wanni maanifestoo keessattis qabanne kan sirratu qabu gaaf tokko sirratee hin dhumu. Yoo namni maashinii miti onnoo galchitee hin fixxu ilaalcha jijjiirta irratti hojjetta leenjii kennita immoo waan kana guutuu dadhabee keessaa baastee haaraa itti fidaa deemte. Dubbiinis riifoormiidha kan akkasitti ilaaluudha. So amma dippiloomaasii wal qabatee rakkoon murte hin jira bakka baay'eetti sagaleen keenya baay'ee hin dhagahamu. Kuni akka dadhabina caasaa dippiloomaasii qofatti ilaalamuu irra hin jiru waan duratti haasofne intarastii qaba warri Itoophiyaa keessatti of dandeenyee yaadama mataa keenyatiin rakkoo keenya ofii qorannee furmaata isaatis ofii akeeknee karaa ofii barbaanneen akka deemnu hin barbaadamu. Hin barbaadamu jechuun nu bira qofa odoo hin ta'in biyyoota guddataa jiran hundumtuu to'annoo warra guddataniitiin karaa isaan jedhaniin akka deeman bakka isaan guddinni keenyas aga isaan jedhan aga isaan ayyaman qofa akka ta'u hin barbaadama jechuudha. Biyya kana keessatti qamadii isinii kennina hin jedhu gaafa beeloftan. Garuu immoo qamadii akka qotattaniif isiniin qarqaarruudha. Maal inni kun an jedhu ati ofii keenya kun nun fayyadu lakki qamadii nama 100 qamadii nuu kennurra nama 2 mee waan inni tiraaktara inni ittiin qotatu nuu kennaa wayteen kan namni sarmoo jechuudha. Kana sirrii beekuun hin barbaachisa. Gaafa kana lakki ennee qamadii jallisiifaa gaafa jalqabnu tiraaktara faa finnee qonni keenya makaanaayizdi gaafa haa ta'u gaafa jedhu faayinaansiin baadiyyaa jalqabamu lafti baadiyyaa ikoonomii keessatti herreegame diinagdee keessatti herreegame qonnaan bulaan yeroo barbaadetti lafa isaa qabsiisee birrii fudhatee ittiin hojii hojjetu wanni kun haa mijatu gaafa nu jennu nama aarse baay'ee qaba jechuudha. Kanaaf riijimiin kun nun ta'u nu ajajamaan jiru bakka bu'aa keenya miti. So namni nu ajajamu dhufuu qaba jedhamee wanni murtaa'ee jira. Ko kanammoo sitti himan kana barbaanna isin nun taane ka biraa fiduu barbaannaa odoo hin ta'in ati mirga namaa sarbitee ati waan akkanaa gootee ati waan akkanaa cabsitee filannoon keessan sirrii miti waan akkanaa kana odeessu jechuudha. Miidiyaa bal'aatu jira wanni aktiivistii baay'eetu jira loobistii baay'eetu jira kun hundumtuu intarastii kanarraa ka'ee hojjeta. Juntaanis immoo birri biyya kana haate baay'ee qaba loobistiin bitaa maal jedha kanarraa ka'ee oduun waan Itoophiyaa wanni faalla yaanni faallan baay'ee guddatee jira. Kana gaafa laalu namni dippiloomaasiin Itoophiyaa dadhabeeti jedhee yaada. Dippiloomaasiin Itoophiyaa dadhabeeti miti. Dadhabiin hin jiru miti jira dadhabin. Namoonni parsanaalii gaafa laaltu imbaasonni biyyoota garii fakkeenyaaf Fireenchi yoo laalte
ambaasaaddarri achi jiru booldilii bahee waan Itoophiyaa akkaataa inni itti ibsu jira. Ka bakka biraa oduma ibsu garuu sadarkaan isaa ol caala. Bakka gariin immoo an ta'e jedhanii duraanuu sila juntaadhaan caasaa kana keessa ture. Namni gubbaa godhanii jallisaa isaanumatu ijaaraa ture. Akkuma caasaa nageenyaa keessa turan, akkuma caasaa raayyaa ittisaa keessa turan, isa keessa turanii jiranii wanni kun akka dadhabu baay'ee ture jechuudha, baay'ee godhama. So kana sirreessuudhaaf istiraatejikali hin hojjetama. Hojiin isaatis jalqabamee jira. Imaammanni isaa already bahee jira. Sagantaa paartii irras jira. Manifeestoo keessas jira. Kunis irratti adeema. Wanni bakki cufamuu malu hin cufu. Wanni akkanumaan baasii baasnuuf hin jiru. Baasiiwwan bakka garii bakka homaa nuun daballe bakka investimentii irraa nuun fili. Bakka politikaan keenyumaa itti dhageettii hin qabne wanni nuyi doolaara makaraa meeqaan argamu kana dhannee achitti kaffalluuf hin jiru hin cufna. Bakka garii immoo jajjabeessine firoota keenya wajjin hiriyoota keenya wajjin ammas dippiloomaasiin keenya akka jabaatu ollaarraa ka'ee ollaadhaaf xiyyeeffannoo kennina jenneerra haala keessoo keenyarraa kaanee deemna jenneerra faayidaa waliiniitiif hojjenna jenneerra fagoo wajjinis dhiyoo wajjinis firooma barbaanna haa ta'u immoo dippiloomaasiin afaan duwwaan ta'u humna keenyas hin jabeeffanna raayyaa ittisa keenya hin jabeeffanna lolan barbaannu yoo nu lolan immoo ofirraa ittisuudhaaf qophii goona jechuudha akkas. Tana galatooma. Egaa gidduu kan immoo wanti adda taasisu deeggarsi raayyaa ittisa biyyaatiif bifa adda ta'een taasifamaa ta'ee inni jiru. Uummati ba'ee maallaqa qabuun loon bishaa isaa kennuudhaan raayyaa ittisa biyyaatiif tumsaatii ka'ee inni jiru. Kana qofaallee miti dargaggootii naannoo Oromiyaa keessa akka biyyaatti jiran raayyaa ittisa biyyaatti akka makamaniif gara warreen leenjiidhaaf deeman gaggeessaan taasifamee itti kan inni jiru. Haala waliigalaa yeroo ilaallu kun maal agarsiisa? Kuni waan baay'ee agarsiisu. Jalqaba irratti bara ajuntaan aangoorra ture irratti raayyaa ittisaatii fi uummata gidduutti banaan akka jiraatu godhame. Uummanni raayyaan kun na eegaa odoo hin ta'in natti roorrisa jedhee akka yaadu kan godhame. Maqaa raayyaa ittisaatiin uffata raayyaa ittisaatiin juntaan ijoollee uummataa ajjeessa ture. Finfinnee keessatti santu ta'e, Oromiyaa keessatti santu ta'e, Amaara keessatti santu ta'e, Sidaama irratti santu ta'e, Sumaalee keessatti santu ta'e. So kanaan dura raayyaan ittisaa gaafa inni dhufu natti dhufeedha malee uummanni naa dhufe kiyyaa ka jedhuun ture jechuudha. Riifoormii waggaa sadii kana keessatti wanni guddaan jijjiirame tokko kana jechuudha. Uummanni raayyaan ittisaa na rakkisaa odoo hin ta'in rakkoo kiyya naa hiikaa jedhee uummanni akka yaadu garasitti jijjiirame jechuudha. Anaa jecha du'aa raayyaan kun kan jedhu ilaalcha akkasii uummata keessatti dargaggeessa keessatti wanni kun dhufee jira. Riifoormii goone keessaa riifoormii ijoon kana jechuudha. Dallaa wayyaan uummataaf raayyaa ittisaa hedduutti uumte, uummataaf caasaa nageenyaa hedduutti uumte waan kanatu diigamee uummanni akka raayyaan ittisaa hirkoo isaa ta'etti gaafa rakkoo utubaa isaa akka ta'etti hambalaa irraa isa baraaru akka ta'etti uummanni hubatee jira. Kun kan argisiisa jalqaba irratti. Lammata irratti wanni uummanni keenya amma bal'inaan bahee keessattuu dargaggeessi wannoo jedhu kun ilaalama kanaan dura Itoophiyaadhaa fi uummata Oromoo hedduutti dabni hojjetame karaa lamaan. Tokko isin Itoophiyaadhaaf hin guune ganaa xiqqoo guddachuu qabdanii Itoophiyummaa dhaqqabuudhaaf warri nuun jedhaa ture jira. Karaa biraatiin immoo warri yaadamuma kanarraa ka'ee nu Itoophiyaa miti Oromoon Itoophiyaa miti namni jedhee odeessaa bahee turee jira. As gidduutti konfiyuuziniin burjaajjiin uumame guddaa. Itoophiyaa namni ijaare Oromoodha. Namni ijaare. Namuu haaluu hin danda'u. Namni ijaare. Oromoon kophaa miti sabaaf sablammii wajjin jira. Itoophiyaa namni eege Oromoodha sabaaf sablammii wajjin. Gaafa mahadistiin dhiharraan dhufe nami waraana sana ajaje Goobana Daacceeti. Goobana Daaccii wanni balleesse qabaachuu danda'a baay'ee. Garuu warra san Itoophiyaa irraa ittisee jira. Eegumsa irratti. Karaa kaabaa gaafa xaaliyaaniin dhufe aduu irratti ajajoota waraanaa gurguddaa achi deeman 11 keessa namni 9 Oromoodha. Waraanni Itoophiyaa keessatti waraana san keessatti fardeeniin lafoon Oromoon
bal'inaan hirmaateera sabaaf sablammii obboloota isaa wajjin kophaa miti. Itoophiyaa kana namni addunyaa irratti yeroo jalqabaatiif alaabaa isii ol baase Abbabaa Biqilaati Oromoodha. Maammoo Wallee fa'aa Daraartuu Tulluu fa'aa. Itoophiyummaanuu jiraachuu isii kan mul'ise jechuudha. Hayilee Sillaasee olitti Abbabaa Biqilaati. So gumaati Oromoon Itoophiyaa keessatti qabu xiqqa miti. Kophaa isaatii miti immoo. Sabaaf sablammii hunda wajjin waan kana godhee jira. So amma dargaggooti keenya waan silaa olola kanaan dura bitaayis mirgaayis odeeffamaa ture. Abbummaa biyya kanaa akka inni haalu ofiifuu gochaa ture san ilaalamni sun cabee Itoophiyaa keessatti obboloota isaanii wajjin biyya isaanii tiksuudhaaf sadarkaa kanatti onneedhaan hamileedhaan gaafa bahan ilaalchi haarofti yaadamni haarofti seenessuu haarofti uumamuusaa argisiisa jechuudha. Karaa biraatiin juntaan wanni inni eegaa ture jira. Juntaan ayilannoo isinis dhageechanii jiraattan qeerroonii hoggaanuu lollu kana maataa bahee finciluu mootummaa biyyi irratti jechaa turan. Qeerroon yaadni isaa eessa akka jiru argisiisee jira juntaatti. Juntaan wanni inni eegaa ture filannootti aanee Oromiyaa keessatti dhaabbileen fudhatama qaban filannootti hin hirmaanne fudhatama qaban isaantu jedha. Fudhatama qaban moo hin qabanni waan biraa ta'e jechuudha. Riyaaliitiidhaan namni argaa jira. Eenyu akka fudhatama qabu. So ibidda ka'a. Finfinnee keessatti ibidda ka'a. Walumaa galatti asitti jeequmsi gaafa ka'u ani achi ibidda nan qabsiisaa as gidduutti mootummaan cinqii keessa gala kan jedhu kan jarri tilmaame jechuudha. So dubbiin akkas akkan ta'in gaafa inni achi shokosku qeerroon asitti kaleessa dhakaadhaan isa lolaa ture sun ammoo qawweedhaan achitti awwaala isaa gadi fageessuuf qophii akka ka'e ergaa itti mee jira jechuudha juntaatti. Wanni ati mataa ol fuutee raasaa jirtu kun hin ta'u. Ummati immoo ummati Itoophiyaa waan wayyaaneen ta'e argee jira. Waan wayyaaneen ta'e argee jira hin beeka lakkaa'ee. Akka inni nama kolaasu, akka inni lafarraa nama buqqisu, akka inni nama saamu, akka inni hatee biyya biraatitti kuufatu, akka inni guyya guyyaadhaan biyyi tun akka hiyyoomtu hojjetu, akka sirni biyya kanaa akka dadhabu, akka cabu, akka barnoonni akka cabu godhu uummanni baree jira. Kanaaf wayyaaneen natti dhufuurra jedhee waan qabu odoo ofiifuun qabaatiin sangaa odoo ofiifuun qabaatiin tumaales ijoollee ofii immoo eebbisee dhadhaa muudee deema bineensa kanaan irraa lola jedha. Kun waan kaleessan ta'in waan kaleessan ta'in ergaa guddaa argisiiseera. Kanaa achi immoo wayyaaneen duubattis ergaa qabachuudha wanni kun. Wayyaaneen duuba warri Itoophiyaan amma hin dadhabdi. Fakkeenyaaf amma qaala'insi jireenyaa jira. Hojii dhabdummaan jira. So rakkoo akkanaa keessatti namni mootummaa deeggaruu otoo hin ta'in mootummaa irratti fincilaa jedhamee kan eegamaa ture. Warri alarraa juntaas warra daawwatee xiqqoo kana ati qaqqininnaan astanyaa wannoo kana deeggaruu akka qaala'insi jireenyaa uumamuusu bara artifishaalii godhamee jira. Keessaa daldaltoonni juntaa wajjin hariiroo qaban artificial inflation akka uumamu godhanii jiranii alarraayis wanni dhiibbaan godhamee jira warri indirect kolonii barbaadu kun. Danqaan kuni uummanni beela'aa hin rakkata yeroo rakkate kan ammoo mootummaatti ka'aa kan jedhu jarri eegaa ture. Dubbiin akkasii miti. Maaltu akka ta'aa jiru uummanni argee jira. Uummanni waa hundaa ol nyaata utuu hin ta'in bilisummaa barbaada. Namni du'eet bilisummaa isaa eeggachaa ture gaafa aduwaa san. Namni miilaan deemee dhaqee lolee bara. Itti toleeti miti. Maaliif bilisummaan walabummaan biyyaa waa hunda caala. Saniif gati. So uummanni Itoophiyaa bilisummaa isaatiif walabummaa isaatiif tokkummaa biyya isaatiif gatii kamuu kaffaluu akka danda'u diina fagootiifis diina dhiyootiifis ergaa dabarseera jechuudha. Carraa kanaan maal inni raayyaan ittisa. Raayyaan ittisa. Juntaa amma achi as daa'ima torban lama leenjisee ficcisiisuu kan odoo hin ta'in diina sanii olitti of ijaaree humnan qabadhee of yaaduufis ergaa dabarsee jira jechuudha. Kana qofaan lamatti dubartoonni hawaasni martiyyuu raayyaa ittisa biyyaatii fi karaa garaagaraa deeggarsa taasisatti kennanii jiru. Yaaddi kanarratti kenname miidiyaalee garaagaraatiin namooti dhuunfaa fedhii garaagaraa qaban akka himanitti juntaa yookaan TPLF hin dabalatee iyyuu qofa irratti dargaggoonni kunneen fedhii isaanii malee dirqisiifamanii saniyyuu umurii isaanii umurii 15 gadi kan ta'an
manneen sirreessaa fa'aa keessaa qabamanii dirqisiifamanii geeffamaati kan jedhanii miidiyaaleen dhimmoota kana afarsan kan isaan haasa'an kun fedhii maal agarsiisuu fi haqummaan sabamaan ragaan kanaaf jiru maal? Kanaan dura gabaasa godhanii jiran jarri. Miidiyaan kunis gabaasa godhee jira. Dhaabbileen amma Oromoodhaaf qabsoofna jedhanis juuntaanis gabaasa godhanii jiran. Gabaasi godhanii jiran maal inni keessattuu Oromiyaa keessatti dargaggoonni mootummaa waliin hin jiranii. Dargaggoonni gartokkeenidha jiru. Gartokkeen immoo shaffatanii gaara jiru. So mootummaa kana bira namni dhaabbatu hin jiru. Yoo xiqquma nu qarqaartan hin kuffisna jedhanii itti himan jechuudha. Gaafa amma dargaggeessi bifa kanaan sirbaa abbaan gadaa haati siiqqee baatee bifa kanaan eebbisa. Gaafa geggeessan gaafa kana argan kun maal inni jedhee gaafate warri duraan erga jechuudha. Akki isin nuun jettan suni meerre ta'ee kunoo namni bahee sirbaa dhufaa hin jiru mootummaan deeggaramaa hin jiru ka jettan sun meerre jennaan alakki dirqisiisanii ka jedhumuu fidan jechuudha. In dirqisiisanii mana hidhaa faatii baasanii duraanuu dargaggeessi mana hidhaa jira jedhanii miti re kijibaa beekman. Isa kunoo hidhaadhaa baasanii achii keessaa jiranii hin dirqisiisanii dirqiidhaan fidanii ijoolleen kun umuriin hin geenye sadarkaa kanatti oduu wannoo kana waan kaleessa jedhan san soba kaleessa soban isa haguuguuf deebi'anii immoo soba lammaffaa soban jechuudha. Tokko kana sirriitti ilaaluun gara keenyaan yoo dubbii ati ilaaltu ulaagaa odoon guutiin istaandardii odoon guutiin waan barbaachisu karaa umurii karaa dhaabbataa karaa fayyaa odoon guutiin namni deemuyyuu hin jiru. Namni akka carraa qormaata kuuf qormaata hin deebi'uu obboleeyyan kee keessa. Ani ilkaan cabe ilkaan hin lolaa harkaan tokkosa ilkaan sirrii miti wanni jedhan. Kan xiqqoo an tokko suqubaa qubni na fayyaa akkamitti na dhiistanii sadarkaa kanatti hiiqiin hin beeka qeerroon akkamma warri qabsoo Oromootiin nagadu maqaa Oromoo taargaa godhate tireed maarkii godhate maqaa Oromootiin nagadu yoo juntaan xiqqoo wayyaa qabaate juntaarraa doolaara fudhata yoo Ijipti xiqqoo wannoo jette isiirraa doolaara fudhata maqaa Oromootiin nagadu akkanaa miti qeerroo irratti juntaa waan raawwate beeka. Hammaan warri juntaa wajjin ta'ee amma dhaadatu kun afaan isaaniitiin kan dubbatame qeerroo 5,000tu wayyaanedhaan ajjeefame jedhan. 5,000 miti wanni kanaa oleen duudha. Wareegamni as keessatti bahe. Hanjiruu isaatirraa buqqa'e mana barnootaatirraa ari'ame. Ani riyaan biraa wareegame. Lakkoofsan qabu. Hanjuntaan itti taphate. Qeerroon jechuudha. Gaafa irreechaa qofa nama 700 du'e bakka tokkotti. Juntaan uummata keenya naannoo Somaaliitirraa akkaataa inni itti buqqiseetiin beekta. Akkaataa inni gudeeddii achirra raawwate saamicha achirra raawwate obboleeyyan keenya Somaalee walitti nu buusuuf kiyyoo achitti kiyyeeffame hin beekamu. Gargaarsa gaafa walitti qabnu maa gargaartan nuun jedhan. Namni gargaarsa kenne hin gaafatamu. Maa gargaartan uummata beela'e uummata buqqa'e jedhe juntaan gaafas. Qeerroon kana beeka. Qeerroon kana beeka ulee juntaa argee jira. Juntaadha olitti diinni uummata Oromoo akka biyya kana keessa hin jirre beeka. Illam hin beeka. Qeerroon kan argee hiree argatee kun carraa isaaf. Ammoo achumarraanis raayyaa ittisa biyyaa keessatti akka uummanni keenya gahee isaa malu biyya kana tiksuuf taphachuu akka qabu kanas hin godhu. So naanna'ee maalinni herreegi bakka sanitti bade. Herreegi bakka sanitti bade. Nama tokkoo miti. Jechuun akkasitti bifa saniin mana hidhaatii miti maalii miti. Dhoowwinee dadhabneerra mana waan kanatti. Namni dhagaafaa keessa godhatee kiiloo guutuuf waggaa kiiloo faan hin miidha namaa miti wannoo godhatee akka mul'anne godhee kiiloo darbuuf sadarkaa sanitti yaalii godhee akkasitti deemaa jira namni. Bakka kamitti nama dirqisiisna maaliif nama dirqisiisa? Kanaaf naanna'ee maalinni wanna baay'ee waan kanarratti yaada kennuus hin barbaachisu. Jarri kijibaatuma oola kijibaatuma bula oduma oolee bulu kijibni hin dhumata. Ani isaaniitis achumaan dhuma. Kanuma wal qabatee egaa namooti gariin namootumti akka waan amma jenne kana bifa garaagaraatiin dhiyeessan dabalatee kanneen biroonii sa'aatii kanatti yookaan yeroo ammaa kanatti TPLF fi
uummata Oromoo gidduu garaagarummaan akka hin jirretti qaamoleen nageenyaa deeggarsaaf gara sana imalan akka hin imalle gochuu waan amma kaafne dargaggoon Oromoo gara raayyaa ittisa biyyaatti akka hin dabalamne gochuu fi ofii isaanii naannoon Tigraay mana isaanii lammaffaa akka ta'etti warri miidiyaa hawaasaa dabalatee kan fedhiin akkasii kun sa'aatii akkanatti calaqqisiisuunsaa hiika maalii qaba? Suni yaa akka sabaatitti hin saalfatta akka sabaatitti. Waggaa sadii dura warri kun maal jedhaa ture TPLFin warrummaa nama Tigraay mana lammaffaa keenya amma jiru kun maal jechaa ture hin saalfatta jechuudha. Ammoo wanni akkasii harimaamuun waan kaleessa jedhee har'a yaadan hanaaloon garaa isan bulle an xiiqii hin qabne yaa hin jiraatu immoo hin jettu darbee darbee nama jiraatu akka waliigalaatitti ummata Tigraay wajjin ammas rakkoo hin qabnu. Ummata Tigraay wajjin TPLF garuu ummata Oromoo waan irratti raawwatin hin jiru. Amma namni nadhii gammadaatiif goota keenya jechaa nadhii gammadaatiin ammoo TPLF wabii qabsoo ummata Oromooti jedhee yaadu maal jechuudha kun? Nadhii gammadaa bakka bu'ee dhabne bakka bu'e an kana godhe wayyaanee an kana godhe wayyaanee lakkoofsan qabu goonni keenya ka wayyaanee nyaate lakkoofsan qabu dargaggoonni keenya ka wayyaaneen kolaase ka wayyaaneen ajjeese amma isatu deebi'ee wabii nuu ta'a maal jennaan wanni duratti akkasiin jedhe san Oromoo gaafa jedhu namni eenyutu dhugumaan waan Oromoon kaleessa ta'e waan Oromoon har'a itti jirus kana yaadee Oromoo gadadoo keessaa badhaadhinatti gabrummaa keessaa bilisummaatti baasuuf hojjechaa ture hojjechaa jira ka jedhu laaluun barbaachisaadha. Eenyutu immoo waan san akka mallattoo nagadaatitti fayyadamee yoo barbaade garana garagaree yoo barbaade garana garagaree ittiin nagada ka jedhu haala agarsiise jechuudha. Waliigalatti uummanni keenya hin beeka isaanuma saadhalee jechuudha. Jechuun yeroo sagaleen isaanii qeerroon uummanni Oromoo gabayaa kalaqatu yaaman waggaa kanarraa jalqabee waggaa tokkicha keessatti yeroo sagalee yaaman sagaleen guyyaa tokkichi milkoof maali uummanni keenya baree jira uummanni keenya baree jira kanaaf baay'ee gatii waan qabu gidduu kana immoo akkuma beekamu dubbii himaan TPLF Getaachoo Raddaa miidiyaa irratti bahuudhaan haasaa taasisaniitu dhageessaniitu dhimma yaada haasaan isaa taasisan keessaa wantooti ijoon yeroo ammaa kana humna nageenyaa mootummaa keessumaa raayyaan ittisa biyyaa kanneen caasaa mootummaa kan federaalas dabalatee humna biyya kana ittisuu kan biyya kana itti fufsiisuu jabaa akka hin qabne kabira immoo isaan ofii isaanii TPLF deeggarsa uummataatiin ka'anii akka dhaabatanii fi fincila itti fufsiisanii waan fedhan gochuu akka danda'an haga magaalaa Finfinnee dhufuuf wanti isaan dangeessu akka hin jirre kana wal qabatee waan baay'ee kaasan haasaan isaanii akka walii galatti akkamitti ilaalama wanti isin jettan maal? Akkuma aadatittu yaa wayyaaneen gaafa rukutame hin geerara gaafa rukutame jechuun haamilee wannoo gochuuf iddoo kana waa lama ka ta'e tokkoffaa daa'imman torban lama haasawuma san keessa dhaga'ee jirta torban lama leenjisanii daa'ima waggaa 11 waggaa 12 waggaa 8 waggaa 9 kan daa'ima xixiqqa waanuma qawwee baachuu danda'u wannoo godhee afaan irratti karaa waldiyaa wanni isaan yaadan of course mootummaan yeroo tasgabbiin itti waa laalan jedhee xiqqoo rakkoo achi keessatti mudateen kanaan duras dubbannee irra waan ta'eef irra deebii waan hin barbaachifneef raayyaa ittisaa duubatti buute rakkoon biraas karaa biraatiin warri isaan ergan immoo karaa biraatiin dhufuu waan barbaaduuf wayitana hidhee qarqaratti gaafa bahu mo'annee hidhee lallabee nuyi duubatti hin deebinu mootummaan gamtokkeedhaan waraana dhaabee jechuun isaa fudhataman qabu Eertiraas deemnee weerarra naannoo Amaaraatis weerarra herreega walirraa buufnu qabnaa ina geetachuun kannaan dura amma haasaa kana keessatti immoo nu nagaa barbaannaa hin araaramnaa ka jedhu jira haasaa isaa laalta nagaa barbaannaa waa hunduu nagaa nu dhumee barbaannaa waraana malee nuun ta'u an jedhee isa kalee ammoo nagaa malee nagaa barbaannaa yoo rakkanne malee sanuu immoo ta'ee
Finfinnee dhufuu dandeenya. Maaliin dhufamne inni Finfinnee? Waraanni mootummaa dhumee jira. Maaltu fixe? Daa'imman amma inni torban lama leenjise qawwee nam tokkeetti kenne. Inni bobbaasu kanatu waraana mootummaan sadarkaa sanitti mekanaayzeeshiniin leenjii gahaan qopheesse kana daa'imman nama kanatu fixe akka inni haasa'u jechuudha. Laaluu dandeechaati qoosaa san. Dubbiin jiru maaliin lafarratti akka malee rukutamee jira. Lafarratti rukutamuu qofa odoo hin ta'in ijoollee keenya jiraa fuutanii deemtanii reeffa immoo feetanii nu dachaatanii. Dhala malee nu hambisuuf deemtanii. Ka jedhu qe'ee keessaa rakkoon itti ka'ee jira. Keessoo isaaniitti illee istiraateejii amma hiiman weeviin akkasumatti cal jedhanii nama oofuun ficcisiisuun maal deeman kana kun nun baasu deemee nama haphisaa jira. Ka jedhu achumatti hooggansa keessatti illee rakkoo uumee jira. Amma kun bahee dhagahamee jira. Sooshaal miidiyaa isaaniitirraan namni tokko namni warri miidiyaa Tigraay miidiyaa Oskunfa yeroo wayii waa baasanii deebi'anii immoo keessatti mari'atanii maal goonee waan kanaa guugnaa ka jedhu dhufe jechuudha. Bahee dhaadachuu qaba. Keessattuu warra dhufee lafarra waan jiru arguu hin dandeenye warra diyaaspooraa ala jiru kan mo'achaa jirra. Humni nu dhaabu hin jiru. Nu akkana goonee jirra. Nu maal goonee jirra. Nu garuu uummata addaati. Uummanni keenya jechuun akkasii lafarra hin jiru. Waan akkanaa kana jettee itti himta jechuudha. Oo kana jette maal goota deeggarsa doolaarii walitti coreesii ergu kan waan addaa godhu kan argatte baheetis si iyyuu kan itti siifuuf jechuudha. So kufaatii achitti isa mudate caba achitti isa mudate kanu isa shaffanuudhaaf isa haguuguudhaaf olola deemeedha kun namaa gala jechuudha. By nature wayyaaneen gaafa akka malee dhahame hisirbu hin dhaabatu. Kun maal inni hamilee deebi'ee suphuuf jechuudha. Kun ilaalamuu irree karaa biraatiin immoo waan duratti kaafne sun akkaataan dargaggoonni Itoophiyaa raayyaa ittisaatti itti dabalaman. Kana laalle keessattuu waan Oromiyaa keessatti isaan eegaa turan shanee faadhaa wajjin wal ta'anii qeerroo nutu harkaa qaba. Qeerroon badhaadhina wajjin hin jiru. Kanaafuu isin gaafa chiilola jalqabdan asii immoo nus akkas goonaa qeerroon isin ka'aa karaan hin cufamaa guyyaa torban tokkotti torban lamatti mootummaa hin qabanna. Achii mootummaa ce'umsaa ijaarra ka jedhu walii wajjin mari'achaa turan. Kun gaafa ta'uu didu faallaa gaafa argu gaafa rifatu ammallee deebi'ee waa jedhuu qaba jechuudha asirratti waa jedhuu qaba. Uummata Oromoo kaleessa gaaneen seexana hidhee arrabsisan arrammoo maal jedhe uummati Oromoo nu mararaa nuyi abiyyi wajjin malee rakkoon qabnu uummanni Oromoo buleessa keenya namni Finfinnee keessa Oromoo buqqisee eenyu namni ganda ofiiti gabaree homaan beekne fuudhee dhufee asitti duroomse eenyu Oromoo hiyyoomse hin beekama barkune. Asitti tanaan wanti xiqqoodhaan guyyoomsuu barbaade. Finfinnee maan dhufne remmoo rakkoon qabu wanni manni uskiituu yaadayyu dhufee xiqqoo nateen deebi'u maaltu rakkoon qabu barsila. Naanna'ee dubbiin waan kana lamarraa ka'eetti yan olola akkasii namni gatii itti kennee ilaalus hin qabu dhaganuma tuni. Mootummaan inni guddaan rakkoo nageenyaa TPLF wal qabatee gara kaaba kanaan jiru akka hin babal'anne yoo danda'ame rakkoo sana furmaata waaraatti kennu kan biraa rakkoon sun akka hin babal'anne to'achuu karoora ijoo ture dabalataan hidhii haaromsaan kan wal qabatu karoora ijoo mootummaa ture karaa nagaan guutinsi isaa akka xumuramu jechuudha. Filannoon bara kana gaggeeffamu kan marsaa jaffaadhaa nagaa akka ta'uu fi karaa qaqqabeessa ta'ee niftoomina qaban akka gaggeeffamu gochuu ture. Kun hundumtuu akka yaaddootti kan qabaman karoora gurguddaas turan itti milkaa'ameera. Sidurattis kaasaa ture yeroo garaagaraas ibsamaa ture. Muuxannoon guddaan milkaa'ina kana keessaa argamu karoora kan duratti jettan sanaa fi kanneen biroo gara fuulduraatti godhamuuf deemu keessatti muuxannoon asirraa argaman maal fa'i? Maaltu immoo sirriitti hubatamuu qaba jettanii yaaddu? Akkuma jette bara darbe qormaata gurguddaadha keessa ka turre. Raayyaan ittisaa ajajni kaabaa yeroo hin eegaminitti juntaadhaan ganame aleellaan irratti giriifame waraanan barbaadiin waraanan eegiin waraana hin jaalatiin seennee keessa turre jechuudha. Wanni sun implikeeshinii baajataa qaba, implikeeshinii nageenyaa qaba, waan baay'eetu rakkoodha. Rakkoo kana keessatti garuu waan karoorfanne hunda raawwannee jirra. Waan karoorfanne hunda. Achi keessa waan lama sirriitti ilaalu. Tokkoffaan filannoodha. Filannoon kun yaa kanaan dur wanni mootummaa kanaan jedhamaa ture
mootummaan kun hin filatamne heerawaa miti seera qabeessa miti fudhataman qabu kan jedhu fireemii akkasii ololaa ture juntan. Ganda keenya keessas ta'ee kan isa wajjin hiriiree dhibbee rukutee jijjira. Haa ta'u immoo filannoo kan odoo alarraa dhiibban jiru boordii filannoo bilisa ta'een kan hunda qixa laaluun bakka manni murtii waa hunda relatively wanni hanqatoo jiraates bilisummaadhaan dubbii laaluu danda'utti dhaabbileen siivilii biyya kana keessa jiru hundi bahee ilaale bilisummaa dimokiraasummaa filannichaa bakka xiinxaletti filannoo gaggeessinee jirra. Kun tarkaanfii guddaadha jechuudha. Lammaffaa immoo guutiinsa hidha haaromsaati. Hidhi haaromsaa akkan guutamne waraanni alaa keessa nutti banname xiqqaame jechuudha. Isas akka barbaannutti yeroo barbaannu dursinee gunnee jirra. Kun maal jechuudha nuuf maal jechuudha? Chaalenjiin fedhe yoo dhufe rakkoon fedhe yoo dhufe keessaa dhalachuu danda'a alarraa dhufuu danda'a. Waan karoorsine galma badhaadhinaa qabannee deemnu kan galmaan ga'uudhaaf milkeessuu akka nu dandeechise akka nu hanqisne achirraa akka nu hambifnu homtuu wanni tokko bakka sanirraa akka nu dhaabne ergaa nuu kennee jira jechuudha. Hamilee nuu kennee jira. So muuxannoon nu achirraa fudhannu maal inni haala xiinxaluun hin barbaachisa maaltu dhufuu danda'a jennee xiinxaluun hin barbaachisa haala kana giddu galeessa godhannee karoorfachuun hin barbaachisa. Karoora keenya immoo wanni yeroo yeroodhaan ajandaan yeroo yeroodhaan dhufu isa dhaamsa irree isaafis qopheeffachaa harka tokkoon immoo karoora keenya hojjechaa waan barbaannu torbanitti ji'a ji'atti guyyaa guyyaatti waggaa waggaatti odoo waa takka narcaasiin hojjechuu akka dandeenyu muuxannoo nu ta'ee jira. Kanatti aanee wanni karoorfanne baay'eetu jira. Wanni akka hanqinaatiitti ilaallannees jira warreen gaddaa. Warreen gaddaa qofa miti. Seenaa mootummaa biyya kanaa keessatti wanni kaanirraa kaanitti ce'aa dhufe rakkoo irratti rakkoon dabalamaa akka dhufe keessattuu tajaajila wajjin anan duratti sii kaase rakkoodha. Hanna wajjin wal qabate ilaalama hanna wajjin wal qabate namni wanni ilaaluu qabu baay'eetu jira. Isa hundarratti karoorfannee jirra. Mootummaa jaba mootummaa lammiilee isaa qixaan tajaajilu mootummaa nagaa lammiilee isaa qixaan tiksuu danda'u. Mootummaa bilisummaa lammiilee isaa qixaan tiksuu danda'u. An akkanaa ijaaraa jirra kana milkeessuu homtuuraan nu dhoowwu jechuudha. Waan ammaa asofne keessatti kan hin hammatamne addatti dhaamsataatti qaamolee gargaraatiif kan yaaddan dhumarratti kaasuu dandeessu. Waan amma ammaatitti asofne kana keessa yaa'u dhaamsi baay'ee barbaachisaadha dhaamsi ijoodha. Tokko uummata keenyaa fi dargaggoota dabalatee dhaamsa qabna. Dhaamsi sun maali? Namni dammaqa nageenyaa qabaachuu qabu. Dammaqa nageenyaa qabaachuu qabu. Bakka hojjennutti, wayita karaa deemnu, bakka jiraannutti waa hunda ija gatiitiin ilaaluun hin barbaachisa. Waan nageenya hundumtuu namni hundi tokkoon maatii tokkoon nama security biyya isaa security ollaa isaa ta'uutu irra jira jechuudha. Nagaa isaa eeguun hin barbaachisa. Maaliif misoomni nagaa keessatti dhufu. Barnoonni nagaa keessatti dhufu. Waa hundi nagaa keessatti milkaa'a. Kanaaf mootummaa isaa ijaarratee jira. Mootummaa ofii fedhu qubaan filatee jira. Mootummaa isaa nagaa isaa immoo isa eega jechuudha. Caasaa nageenyatii wajjin wal ta'ee kana gochuu qaba. Caasaa nageenyaa tiif sadarkaa hundatti kabaji godhamuufii qaba. Lammiidhaan. Isatu akka nuyi nagaa mana bullu qorra keessa bula. Akka nuyi fayyaadhaan akka nuyi gammachuun jiraannuuf isatu madaa isatu du'u. Nu dura. Kanaaf deeggarsi isaa godhamu kabaji isaa godhamu gubbaa haga jalaatitti cimuutu irra jira. Bakka kamittuu kabajamuu qaba. Milishaadhaa jalqabee poolisii irra jalqabee raayyaa ittisaatii jalqabee kun kabaja argachuutu irra jira. Biyyi waa hunda caala. Biyyi waa hunda caala. Biyyi immoo rakkoo keessaa dhalatuu fi rakkoo alaa dhuun jiguu danda'a. Biyyi gaafa jige Sooriyaa irraa argaa jirra maal akka ta'e. Warri silaa gamoo qabu, warri fooqii qabu, warri kampanii gurguddaa qabu asitti amma kadhattu. Kadhateetu afaan ittiin kadhatuun qabu biyya namaa keessatti. Kadhachuun biyya ofiitii irratti tola. Kadhachuun biyya namaa deemtee gaafa kadhattu
Amma makka salphina ta'e amma makka ulfaatu namni beekuu qabu. Kanaaf biyya isaa nagaa biyya isaa sirriitti eeguun irra jira. Lammaffaa uummanni keenya warri akka nuyi of dandeenyu hin barbaanne wanni qoqqobbiin wayii dhufuu danda'a. Deeggarsi kaleessa nuu godhamaafuu danda'a. Nu nama qabna. Nu lafa qabna. Hojjechuu qofatu nurraa eegama. Waan muummichi ministeeraa jedhe san ammas deddeebi'ee namni keenya xiinxaluu irra jira. Oddoo ofii keessatti karra ofii duratti lafti agabuu buluu irra hin jiru. Ooruu kam keessattuu. Yoo ka isaallee ta'uu baate namni nama ooruu qabu dhaqee qotuufii qaba. Waan jirutu nu dhaqqaba waan ta'eef. Humni lafa ooluu hin qabu. Lafti lafa ooluu hin qabu. Hojjechuu hin barbaachisa. Waan hojjenne immoo qusachuudha. Waan hojjenne qusachuudha. Waan hin malle irratti qisaasuu miti. Shaqaxan barbaachifne. Alarraa finnee waan amma doolaaraan bitamu waan maal jedhan. Wanni nu itti gammaduu qabnu oomisha biyya keenyatti normally. Amma namni dhugaatii akka kabajaatitti ni lakka'u wuskiidha. Wuskii fi waan sanii wajjin wal qabatu. Wanni sun kabaja ta'uu irra hin jiru. Waan san dhuguun salphina ta'uu irra jira. Maaliif qabeenya biyyaatiitu karaa saniin alatti badda. Wanni isarraa argannu waan jiru. Waan biyya keenyatti oomishamu isaaf ulfina kennuu nurra jira. Bishaan biyya keenyatti caala wuskii biyya ambaatir. Bishaan biyya keenyatti caala anaaf. Oomisha keenya wanna uffannus wanna fayyadamnu gara biraatis yoo alternative qabaachuu baanne malee alaa bituu nurra hin jiru. Yoo alternative wanni filannoo ta'u fakkeenyaaf qorichi nu hin oomishne yoo jiraat galchuun dirqama ta'a. Spare partiin biyya kanatti hin oomishamne yoo jiraat galchuun dirqama ta'a hojiidhaaf. Kanarraa kan hafe garuu lammiin keenya waan hin taanetti horii isaa baasuu irra hin jiru jechuudha. Sabboonummaa jechuun biyya jaalachuu jechuun asii jalqaba waan ta'eef kana gochuutu irra jira. Karaa biraatiin caasaa keenyaaf ergaadha. Wanni nuyi mootummaa taaneef uummata kanatti tajaajilamuuf otoo hin ta'in uummata kana tajaajiluuf kana beekuutu irra jira. Kana beekuutu irra jira. Uummata tajaajiluun kabaja. Jiraannee hin dabarra. Ashaaraan nu duubatti hafuu irra jira. Ashaaraan nu duubatti hafuu irra jira. Kanaaf wanni hannaa wajjin wal qabatu namni irraa fayyuu irra jira. Ilaalama jal'ata wayyaanee nu keessatti uume. Hanni hojiidha. Hanni qarooma. Jedhameen mataa namaa keessatti uumame sun namni san keessaa ba'uu irra jira. Hanni salphina. Namni Oromoo ta'uu irra jira. Hatuun kijibuun salphina Oromoo biratti. Namni badhaadhina ta'uu irra jira. Hoggansi keenya. Badhaadhinaaf hanni salphina. Badhaadhinaaf hanni gufuudha. Kana namni sirriitti qabachuu irra jira. Namni kanarraa fayyuu irra jira. Kanarraa kan hin fayyine waan itti aanee dhufurraan fayyu. Waan itti aanee dhufurraan fayyu. Araaramni hanna wajjin hin jiru. Waan kaleessaa, waan dheengaddaa, waan durii saniif wal ariisaa miti dubbiin. Saniif wal ariisaan deemu. Amma garuu namni gochuu qabu. Fayyuu qabu. Uummanni keenya akkuma kaleessa diina jalatti ta'aa ture har'ammoo harka keenyatti saamamuu irra hin jiru. Har'ammoo harkatti salphatu irra hin jiru. Kana sirriitti beekuun hin barbaachisa. Uummanni keenyas kanaa wajjin wal qabate dammaqa isa barbaachisa. Tajaajila bilisaan argachuu qabu bilisaan argachuu irra jira. Jeequu irra hin jiru. Garuu mirga isaa sirriitti lakkaa'ee beekee lakkii jechuutu irra jira. Hattuu saaxiluutu irra jira. Keessattuu dargaggeessa. Hattuu fi beek warri nagaa booressu kun walitti jira. Hattuu fi warri nagaa booressu walitti jira. Maali? Gabaa boorofte gabaa jeeqamte keessa